Wayyo. Wallahi akka har'a video kana argee gadde takkumaa gaddeen beeku. Dhugaa shamarranteen hedduu isinii gadda. Ana qofa osoo hin taane qeerroon Oromoo hedduutu isinii gadda. Maali rakkoon keessa maali? Maaltu mana baangaalii ajooftuu isin fide? Atiin bareedduun abaaboo fakkaattu tun, atiin bareedduun biiftuu fakkaattu tun, mee maalumatu mana baangaalii si fide? Ishi baangaalii dhayxe mana baangaalii dhayxe maaliif suuraa wajjin kaata? Maaliif akka inni viidiyoo waraabutti dhiifte? Diinni bar diinni kana kaaniin qabu. Hadha osoo qeerroon Oromoo tokko waan akkanaa sirra dalagee osoo gabbaatee qajeela himattee ummanni kun waan fedhe sii godhuu danda'a. Ummanni Oromoo si bira dhaabbachuu danda'a. San qofaa miti. Osoo mootummaa Itoophiyaatti ka himattu taate mootummaan Itoophiyaa bu'aa sii buusa. Seerri waan kana hedduu jabeessa. Viidiyoo akkanaa waraabanii dhiirri dhalaan doorsisu seerri addunyaa hedduu jabeessa. Namni sun osoo nama Oromoo ta'e biyyaa bahee Itoophiyaa bahee Oromiyaa keessaa bahee osoo seeratti illee himattee bakka inni jiru dhaqanii funyaan saraataa funyaanii dhaanii fuudhanii fidan. Mee maal goota mana baangaalii dhaqqe? Maanullee saalfachiifte? Atiin bareedduun akkana bareeddutun, atiin qeerroon Oromoo kumaatamaan sirra dhumattu tun maaliif waan akkana dale? Maaltu mana baangaalii si fichisiise? Mee mana baangaalii dhayxe hoo maa viidiyoo isa uf waraabsiif? Ishi uumama wanni si dhagaamuu danda'a. Qeerroo Oromoo tokkotti hin heerumtu. Na fuudhi yaa abboo jetteeni ittuma qajeelatti himtu. Ishi si fuudhu yoo abaatu. Yoo shikshaakoo barbaadde bakka shakashakamuu barbaadan jettuuni. Haga bakka akkasii dhattu. Ati intalli Oromoo, ati intalli Musliimaa saniyyuu, ati intalli akkana bareeddutun maaliif nu saalfachiiftan? Nullee bari isin jala saalfanna, isin qofaa miti. Viidiyoo akkanaa yoo arganne namni walirra buta miti. Wallahi I feel shame. Shame inni dhagama. Nin saalfadha. Maali ati saba kiyya, lammii kiyya, foon kiyya, ati obboleettii tiyya akkamitti waan akkanaatiin siman? Akkamitti waan akkanaa daladda? Yeroo hundaa wanni kana dura ta'ame, wanni shamarran Oromoo kana dura ishi yeroo san maybe wallaaluu danda'an. Wallaala waan akkasiittuu irra dalagamuu mala. Waan irraa hubachuu dhabantu jira. Amma immoo yeroo viidiyoon akkanaa yeroo hedduu waraabame addunyaarra faffaca'ee namni walirra fuudhee osoo haasahamu, osoo ajandaa ta'ee jiru, ati immoo mana baangaalii dhayxee viidiyoo akkasii uf waraabsiiftee suuraa akkasii waliin maal inni abbaa warraa keeti? Yoo abbaa warraa ta'e bar achumatti si fuudhee si fayyadamee si taphatee si dhiitee akka fedhe si godhee hajaa sirraa baheet si dhiisee gara biyya isaa gala. Si dhiisee otan inni jaartii ufii qaba biyyatti, jaartii ufii tiggala. Maa kana wallaaltan? Maali shamarra Oromoo yeroo hundaa akkam isiniin galu? Moo dhiira Oromootu rakkoo qaba? Yoo nu rakkoo qabaanne gabbayaa dubbadha. Gabbayaatiin nu himaa rakkoo kenna waan sirraa ta'e ni sirreessina. Maali waan akkana mana hin taane mana nama diina jechuu bar. Namni waan akkana kana sii bareedduu san qullaa sanuu waan afaanillee waamuun namatti hin tolle seeksii waliin dalagaa kasi waraabu kun diina bar. Viidiyoo kana dura tare kana dura waraabame shamarran meeqaatam irratti waraabame isiniin saalfachiisu isa quban qabdanii kana hoo akkam jettanii waraabdan? Akka inni waraabu maaliif mana dhayte? Yoo irraa si qabe yoo barbaadde mana keetitti yookaan mana bakka kaameraan hin jirretti ammayyuu I don't know maybe tarii manuma keetii si dhufee atu viidiyoo isa wajji waraabuu dandeetta. Yoo mana ofiitti akka dhufee viidiyoo waraabbatee viidiyoo qopheessee waan si waraabu taate maaliif mana isaa dhayte dura? Wanni mana isaa dhayxuun maali? Yoo mara sii hammaattee jette baatee bakka hojii dalaydu sanii baatee mana kireeffattee hin waamattu ree eega jaalalli irraa si qabe eega si dhaabate eega obsuu hin dandeenye. Wallahi waan baay'ee nama gaddisiisaati. Waan hedduu intala Musliimaa, intala Oromoo irraa waan akkanaa arguun I feel shame. Qullaa kee ciiftee akkasii waan haraam dalagaa, waan addunyaan jibbite dalagaa wajjin viidiyoo waraabuun hedduu itti saalfadha. Ana qofaa miti, namni waa beeku, namni hedduun ni saalfata. Garri caalu inuma saalfata. Duulli amma akkana deemu jiru kun badii keessaniif. Namni biraa yoo danda'e akka irraa baratuuf. Wanni akkanaa kun kana boodallee deddeebi'ee dhufuu mala. Kana waan ta'eef waan har'a jiru kana irraa baradhaa please.
rabbii keessan sodaadha, rabbii keessan sodaadha. Diinni diinu Baangaalii irra Amaara wayi, Baangaalii irra Tigree wayi, Baangaalii irra saboota biraa ka Itoophiyaa keessa jiraatan Sidaamaaf Sumaalee wayi. Waan akkanaas irratti hin dalagan. Yoo waan akkanaas irratti dalagan, yoo dhattee imbaazii Itoophiyaa ka biyya yoo seeratti biyyattii sanillee sodaatte maaliif haraama hojii dalayda jedhee, maaliif haraama hojii dalayda jedhee yoo kasillee gaafatu taate seerri biyyattii sanii imbaazii Itoophiyaatti viidiyoo san qabdee sooshaal miidiyaa irraa fuute yoo dhattee geessite, wallahi imbaazii lammii Itoophiyaa bakka kamii funyaan qabee, yoo funyaan qabe hatta biyya sanii miti yoo biyya faranjiillee jiraate seerri biyya faranjiitti illee jaba waan kana irratti jechuudha. Wanna shamarraniin dorsisan kana irratti isiniifuu beekumsa haa ta'u, viidiyoo keessan akka ofii waraabsin, mana Baangaalii akka hin deemne. Diinni diinuma homaa firummaa homaatu hin qabu. Yoo mara si dhaabatee si hammaatee jedhe, yoo nikaa hidhachuu dadhabde, yoo heerumuu dadhabde, please qeerroma tokkicha qabiiti bas shakshaakuu barbaada jedhiin. As a nature homaa rakkoo miti uumama. Garuu viidiyoo akkanaa of waraabaa maybe I don't know akkamitti akkati tariiti jaarsa kiyya jette, garuu jaarsi keessi jammar maaliif viidiyoo akkasii sirraa waraaba? Yooma Baangaalii iyyuu ta'e, yooma Baangaalii sanittuu heerumte silaa jaarsa dhugaa ta'e maaliif viidiyoo waraabbate ati jaartii ta'e? Garuu osoo ka Oromootii heerumtee viidiyoo san waraabbatee wallahi ati ittiin saalfattu situ itti saalfata. Maali jennaan jaarsa kee wajjin akka feete taata, qullaa akka feete yoo taate, you have free democracy qabda, mirga qabda akka feete abbaa warraa kee waliin ta'u yoo inni Oromoo ta'e, yoo inni diina ta'uu baate. Maali jennaan saba kanatti yoo himatte, Oromootti yoo himatte abbaa warraa kiyya jedhee waan fedhe waliin dalagee waan kana narra dalagee, abbaa warraa kiyya jedhee wajjin qullaa ciisee waan kana narra dalagee yoo jettee gabbaatee liivima dhuftee yookaan namoota tokkotti himatte, wallahi isatu itti saalfata, jiruu isaa keessa itti qaana'aa jira. Kana shur miti yookaan abbaa warraa kee jaalallee kee osoo ka Oromoo waan akkanaa sirra raawwate yoo ati iftoominaan gabbaatee dubbatte, namni zoorri jedhee maqaa kee kaasu hin jiru, maqama isaa balleessan. Situ waan akkanaa dalageedha. Yoo seeratti himatte akka duratti jedhe san seerri to'annoo jala isa oolcha. Seerri waan kanaa irratti baay'ee cima. Please rabbi sodaadha yaa shamarrantiin, maqaa nu hin balleessina. Saniyyuu mee isin keessattuu biyya Arabaa jiraattan, shamarran garri caalu biyya Arabaa jiraattan, amma viidiyoon kun viidiyoo Suudi Arabiyaati yookaan Kuweetta, I don't know. Garuu biyya musliimummaan keessa jirtu, biyya amantiin keessa jabaattu keessatti waan akkanaa dalagaa, haraama akkanaa dalagaa, haraama lammaffaa ijji namaatu nu laaltu, akka viidiyoon kun addunyaa irra jiraatuun zambiin yookaan dharti si dabalamaa ka deemtuun biyya Arabaa, biyya amantii jabeessitu, biyya amantii qabdu keessatti wanni akkanaa yoo raawwattan, wanni akkanaa raawwatamee viidiyoon kun waraabamee yoo sooshaal miidiyaa kanarra naanna'u mee maali? Bar shamarran biyya faranjii jiran nagaa jiraatan ta'ullaa akka feete deemuu dandeettu waan akkanaa raawwatarree yoo irraa gaafate dhaqaniiti yookaan of barbaadatan akka fedhan waliin ta'an. Garuu waan akkanaa kun hin jiru, waan akkanaa kana hin raawwatina. Rabbi birattillee nama birattillee haram. Tokkoffaa harama dalaguun badii guddoo, badii irraa akiraan. Lammaffaa viidiyoo of waraabda waliin dhayxee suuraa kaata. Ishi duuba viidiyoo mee dhoksaa yoo waraabe suuraan hoo viidiyoo dhoksee yoo kaameraa yoo hidhe suuraan sun akkamitti ka'e? Osoo ati argituume akkana irra ciiftee isarra ciiftee bilbila kee irratti waraabamu kun, bilbila isaarra waraabamu kun maali? Atiin bareedduun tun wallahi qeerroon Oromoo hunda si barbaada. Please rabbii keessanii jedha waan akkanaa irraa kuni beekumsa isinii haa ta'u. Kuni hamleen kee ati amma bar hamleen kee lammata akka addunyaa tanarra ol jedhee hin jiraanne taate jechuudha. Hamlee keettu si caba. Hamlee keessanillee eeggadha. Hamlee kennallee nu eega. Hamlee saba keessanillee eega. Hamlee amantii keessanillee eega. Hunda dura rabbii keessan sodaadha. Wanni akkanaa kun badii akkanaatti maal gootan? Diinni diina Baangaalii ajooftu bar yoo akkana bira darbitu tasi ajooftu.
maali jennaan isaan haalli nyaata isaaniitiif nyaata kennaa tokko miti. Isaan raammoo ofirratti raammoo adda addaa nyaataa guddatan Itoophiyaa keessatti bofnuun nyaatamu raammoo biraa dhiisi. Isaan bofaaf qarcoo waan adda addaa kana nyaataa waan guddataniif hafuurri qaama isaa biroo darbitu wallahi si ajaa'iba. Yoo hojii daladdee dalagaa hojii daladdee jetti dafqi isaa bobaa kanaan dafqe si ajaa'iba. Dhiira ajooftuu akkanaa kana hawwitaa moo waan fuulaan diimateef diiminni isaa sun homaa siin godhu garuu of laala shamarran teen please wallahi nuti isin jaalanna haamlee teen isin obboleeyyan teen jaartii teen haadha teen waan hunda keenya dhiirri Oromoo osoo waan akkanaa dalagee isinit tola hagam isinit tola waan akkanaa kana hin dalagina heeruma qajeelatti yoo umriin keessan gahe qeerroo Oromoo tokko kasii ta'e laaliitii dubbadhuutti heeruma homaa wanni si dhorku hin jiru waan kana waliin daladdee waan akkanaatti saalfachuurra yoo heerumte si wayyu hin nyaattan dhudda'ee dhugaadha si dhaabata fedhi uumama kana waan ta'e waan akkanaa kana dalagina shamarooche please rabbi keessan sodaadhaa nulleen saalfachiisina amantii keessanillee kabajaa haadha abbaa keessanillee kabajaa biyya teessanillee kabajaa shamarran rakaftuun akka shamarran teennaa godhanii fudhatan addunyaa tanarra kana waan Bangaalin illee wanni isin barbaaddu shamarran akka salphatti argachuu danda'an shamarran Oromoo waan ta'aniif kanaaf isinit deemanii waan kana sammuu qabadha ani kana caalaa jechuu hin danda'u warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaashee news dhuftan subscribe naa godha like godha videoon kun namoota hedduu bira haa ga'u isin mufachiiseera dhaafoo innaa lillahi